akka mata dureetti isin wajjin ilaaluudhaaf kan hin fo'adhe mi'a gatii jabeessa harka Waaqayyoo keessa jiru jedha. Mi'a gatii jabeessa harka Waaqayyoo keessa jiru. The most valuable gem in the hand of God. Mi'a gatii jabeessa harka Waaqayyoo keessa jiru. Akkuma beekamu yuunivarsiitii kana keessa wantoota baay'ee gatii jabeessa jedhaman hedduutu jira. Haa ta'u malee wantoota yuunivarsiitii kana keessa jiran keessaa kan akka dhala namaatti gatii qabu hin jiru. Sababni isaa wantoonni yuunivarsiitii kana keessa jiraniyyuu faayidaa dhala namaaf hojjetamanii sanaaf kennaman. Baay'ee kan nama dhibu garuu inni yuunivarsiitii kana caalaa baay'ee qaalii ta'e, expensive ta'e, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu dhala namaaf gatii godhamee kenname. Yuunivarsiitii moo Gooftaa Yesuustu caala? Eenyutu gatii guddaa qaba? Eenyutu gatii guddaa qaba? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Maaliif? Sababni isaa yuunivarsiitiin jiraachuu isaayyuu kan inni argatu eenyuuni? Gooftaa Yesuusin. Yuunivarsiitiin kun kan isheen exist taatu yoo Gooftaa Yesuus jiraate. Haa ta'u malee inni yuunivarsiitii kana caalaa qaalii ta'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaaf kenname. Kana jechuun dhalli namaa fuula Waaqayyoo duratti uumama baay'ee gatii guddaa qabudha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo ofittis fakkeessee kan nu uumeef. Waaqayyo yuunivarsiitii kana keessaa kan akka dhala namaatti jaallatu kan biraa tokko hin qabu. Argamoota dabalatee jechuudha. Keessumaa immoo daa'immaniin Waaqayyo baay'ee isaan jaallata. Guddattootaan dargaggootaan baay'ee isaan jaallata. Sababni isaa isaan abbootii fi harmootii caalaa, gurguddoota caalaa Waaqayyoon agarsiisuudhaaf, eenyummaa Waaqayyoo mul'isuudhaaf yeroo bal'aa waan qabaniif Waaqayyo isaaniif iddoo guddaa kenna. Kanaaf daa'imman immoo harka Waaqayyoo keessa kan jiran mi'a caalaatti baay'ee gatii jabeessa. Kennaa guddaan Waaqayyo addunyaa kufte ol kaasuudhaaf kenne daa'ima akka ta'e beektu? Waaqayyo addunyaa kufte kana fayyisuudhaaf, kaasuudhaaf daa'ima kenne. Daa'imticha Gooftaa Yesuusin. The baby Jesus. Yaaddanii beektu maaliif Waaqayyo Gooftaa Yesuus isa ga'eessa ta'e yookiin isa bilchaataa ta'e addunyaaf kennuu dhiisee daa'ima isa ta'e Gooftaa Yesuusin maaliif biyya lafaaf kenne? Maaliif erga guddatee erga bara quufee biyya lafaaf hin kennine? Maaliif daa'imummaarraa jalqabuun isa barbaachisa? Qabxii afur isinitti himaa ibsa hin godhu. Inni jalqabaa wanti xiqqaa jedhamu fuula Waaqayyoo duratti gatii guddaa akka qabu, iddoo guddaa akka qabu namni akka beekuuf daa'imticha Gooftaa Yesuusin addunyaa kanaaf kenna. Inni lammaffaan wanti xiqqaan guddachuu akka danda'u barsiisuudhaaf daa'imticha Gooftaa Yesuusin kenna. Inni sadaffaan wanti xiqqaan guddachuu kan danda'u qofaa osoo hin taane waan guddaas hojjechuu akka danda'u barsiisuudhaaf kenna. Inni afuraffaaf inni xumuraa eenyumtuu nama fooniillee yoo ta'e addunyaa cubbuun kufte keessallee yoo jiraate namni daa'imummaa isaarraa jalqabee jireenya guutuu ta'e perfect life jiraachuu akka danda'u, jireenya qajeelummaaf qulqullinaan guute jiraachuu akka danda'u barsiisuudhaaf daa'imticha Gooftaa Yesuusin addunyaa kanaaf kenna. Macaafa Ibrootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 yommuu dubbistanii cubbuutu sarraa dhibame malee inni akkuma nama kamiiyyuu maal ture? Qoramaa turee jedha. Eessarraa jalqabe? Daa'imummaa isaarraa jalqabe. Garuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya namoonni bilchaatoon jiraatanii olitti daa'imummaa isaarraa jalqabee jiraachuudhaan fakkeenyummaa gaarii agarsiise. Seenaa yuunivarsiitii kana keessatti kan akka daa'imticha Gooftaa Yesuus seenaa hojjete tokkollee hin jiru. Addunyaa kuftee ol kaaseera. By the way, Gooftaa Yesuusin bu'aa qabeessa taasisuu keessatti humnoonni lama gahee gurguddaa taphataniiru. Humni jalqabaa maatii isaa keessumaa haadha isaati. Humni lammaffaa hafuura qulqulluudha. Kitaaba Desire of Age jedhu yommuu dubbistanii Maariyaam Gooftaa Yesuusin waan baay'ee isa barsiisaa turte.
Hafuurri qulqulluunis gooftaa Yesuusin baay'ee barsiisaa ture. Barnoonni isaanii kun lachuu gooftaa Yesuusin nama baay'ee barbaachisu, nama dhiibbaa geessisu, nama seenaa hojjetu isa taasisa. Inni nama foonii ta'ee wanta guddaa extraordinary wanta ta'e, wanta sammuu namarra darbu hojjechuu isa dandeesseera. Barumsi iddoo lama argate, haadhasaa fi hafuura qulqulluu. Baay'ee kan sin ajaa'ibu wangeela Luqaas boqonnaa 2:46-47 yommuu dubbistan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ganaa ijoollummaa isaarraa jalqabee namoota baay'ee ajaa'ibsiisaa kan turedha. Bara sanatti barsiisonni beekamoon scribes yookiis immoo beektota macaafaa jedhaman beekamoo turan. Warri Fariisotaa jiru, luboonni jiru, tooraa sirriitti ka beekan, macaafa seeraa ka beekan, falaasama Roomaanotaa fi Giriikiin sirriitti ka beekan, macaafa qulqulluu ka qoratan namoonni hedduun turan. Kan sin ajaa'ibu garuu gooftaan Yesuus umurii isaa ganaa ijoollummaatti isaan gidduu taa'ee ni gaafata ture, ni deebisas turedha. Lakkoofsa 47 irraa garuu maal jedha? Warri beektota macaafaa scribes warri jedhaman kun akka inni itti dubbatuu fi akka inni itti barsiisu yommuu argan baay'ee isa raajeffatu turanidha. Maaliif? Dandeettiin barsiisuu isaa, dandeettiin amansiisuu isaa guddaa ture. Kanammoo akka ta'u kan isa taasise barsiisa haadhasaa fi barsiisa hafuura qulqulluurraa argatu ture. By the way, akka aniif isin amma yaannu kana miti, barsiisni isaa baay'ee ulfaataa ture. Akkamitti akka ulfaataa ta'e beektu? Gooftaa Yesuusin qabuu yeroo deeman loltoonni Roomaa utuu inni mana qulqullummaa keessaa barsiisuu arganii isa qabanii deebi'anii, isa qabuuf dhufanii turanii garuu isa qabanii deebi'anii hin deebine. Deebi'anii yommuu riippoorti godhanii meerra gooftaa Yesuus yommuu jedhaman maal jedhanii deebisan? Eenyutu takka akka namicha kanaatti dubbatee beekaa? Argitan? Maal tokko isa hin qabne taasise beektu? The power of his teaching. Dandeettii barsiisuu beekumsa inni kennu namoonni akka isa qabuu hin dandeenye taasise. Waa biraa hin jenne, ittiin hin mormanne, barsiisa isaa dura dhaabachuu hin dandeenye. By the way, he is the best guru of all time. Guru jechuun barsiisota beekamoo sadarkaa addunyaatti olaanoo jedhaman jechuudha. Isaan kun barsiisota qofaa osoo hin taane guru warri jedhamanii falaasamaan kan dabaalaman jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaan kana caala seenaan kan beektu barsiisaa baay'ee olaanaa ture. Kana akka ta'u kan taasise barnoota hafuura qulqulluuf haadha isaarraa baratetu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guddina hunda galeessa kan guddate ture. Holistic development. Guddina hunda galeessa ka guddate. Warri developmental psychology'n akka jedhanitti daa'imni tokko guddina barbaachisu guddate jechuudhaaf holistic development yookiis immoo guddina hunda galeessa guddachuu qabaa. Holistic development ka jedhamu kun immoo dimensionii 4 qaba. Kutaa gurguddaa 4 qaba. Tokko physically guddachuu qaba nami tokko. Lama mentally cognitive power'dhaan dandeettii xiinxaluutiin, dandeettii yaaduutiin guddachuu qaba. Sadin spiritually warri biyya lafaa morally jedhu isa kanaan guddachuu qaba. Afraffan psychosocial kan jedhamu yookiin socially namni guddachuu qaba. Daa'imni tokko yookiis nami kamiyyuu dimensionoota kana arfanitti guddatu yoo ta'e holistic development argateera hin jedhamu. Guddina hunda galeessa argateera hin jedhamu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu otuu developmental psychology'n waa'ee dimensionoota holistic development'n barsiisin dura kana arfanittu ka guddate ture. Luqaas boqonnaa 2:52 yommuu dubbistan maal jedha? Yesuus immoo Waaqayyoo fi namootarraa maal argachaa? Ayyaana argachaa maaliin godha ture? In guddata ture. Maalitti guddata ture? Namummaa fi ogummaatti in guddata ture. As keessa dimensionoonni arfan holistic development'n of keessatti qabatu jiru. Yesuus immoo gara eenyutti guddata ture? Waaqayyoo fi namootarraa ayyaana argachaa jira. Gara Waaqayyootti guddachuu jechuun maal jechuudha? Spiritually, morally ka guddate ture jechuudha. Gara namootaatti jechuun immoo maal jechuudha? Namootarraa ayyaana argachaa jechuun socialis nama guddate ture. Gadi siiqee immoo maal jedha? Namummaa fi ogummaatti in guddata ture. Namummaa jechuun isa physically jedhame sana jechuudha. Qaamatti in guddata ture.
Ogummaatti jechuun immoo mentaali cognitive poweriidhaanis guddachaa ture. Kanaaf dhiibbaa guddaa geessisuu danda'e biyya lafaa kana keessatti ijoollummaa isaarraa jalqabe. Har'as daa'imman keenya dhiibbaa gaarii akka geessisaniif biyya lafaa kana keessatti kan fayyadan akka ta'aniif guddina hunda galeessa kana kan macaafa qulqulluu irratti bu'uurame kana guddachuun baay'ee barbaachisaa. Guddina daa'immaniitiif immoo umuriin isaanii gara jalqabaa baay'ee murteessaadha. Akkuma sila siniif kaasuuf yaale warra developmental psychologistoonni akka jedhanitti daa'imni tokko xinsifamee ji'a 3 irraa kaase kana jechuun fiitasiin erga uumamee jalqabe hanga umurii isaanii waggaa 12tti umuriin jiru hiree isaanii murteessuudhaaf barnoota gaarii argachuudhaaf umurii baay'ee murteessaadha. Kan amma 18tti extend kan godhan jiru. Hafuuraan, qaamaan, sammuudhaan, hawaasummaatiin guddachuudhaaf umuriin gara jalqabaa kun hamma 18tti extend goonu baay'ee murteessaadha. Barnoonni umurii kana keessatti nuti isaaniif kenninu hiree isaanii borii kan murteessu hiree isaanii qofa osoo hin taane hiree maatii isaanii, hiree waldaa, hiree addunyaa murteessuu kan danda'u. Umuriin kun absorption stage jedhamee beekama. Umurii xuuxuu jedhamee beekama. Maaliif akka ta'e beektu? Umurii xuuxuu maaliif jedhamee beektu? Daa'imman umurii kanatti waa hundumaa ofitti fudhatu akka sponjiiti. Ni xuuxu. Gaarii isaa ta'u hamaa ni fudhatu. So umurii kanatti wanti nu isaan barsiisnu baay'ee murteessaadha. Hiree isaanii murteessuu keessatti, personality isaanii hojjechuu keessatti, eenyummaa isaanii hojjechuu keessatti baay'ee murteessaadha. Umurii kana keessatti yookiin qajeelummaaf yookiin abaarsaaf isaan guddisuun ni danda'ama. Yookiin eebbaaf yookiin immoo dha'icha akka ta'aniif isaan guddisuun hin danda'ama umurii kana keessatti. Warri kaatoolikii maal akka jedhan beektu? Give us your child when he is 7, then we will make him Catholic throughout his life. Daa'ima kee umuriin isaa waggaa 7 ta'u yommuu ta'u nuuf kenna sana booda maaliin goone? Umurii isaa guutuu kaatoolikii ta'e akka inni jiraatu gochuun ni dandeenya jedhu. Maaliif akkas jedhani beektu? Umurii kanatti wanti sammuu daa'immanii keessa keenyu speeshaali amma 12-18tti jireenya isaanii keessatti haquun illee ulfaataa kan ta'udha. Kanaafuu barnoota umurii kana keessatti daa'imman keenya argatan sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kana warra saayikooloojistii warra kaatoolikii qofa miti ka jedhu. Macaafni qulqulluun macaafa fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 6 maal jedha? Akkatti jiraachuu qabu daa'imma kee maal godhi? Barsiisi yommuu dulloomu sarraa maaliin godhu? Hin mittiquu jedha. Fakkeenya hedduu kaasuu hin dandeenya. Museen carraa gaarii yeroo argatetti biyya lafaa kana keessatti doolfina qabeessa yeroo argatetti bakka Fari'oon bu'uuf yeroo kaadhimametti akka inni sana hin goone kan isa dhowwe barnoota inni daa'imummaa isaatti barate ture haadha isaarraa. Saamu'eel hamma dhaqee duutti biyya lafaa kana keessatti waaqayyoof amanamaa ta'e akka jiraatu ka godhe umurii ijoollummaa isaatti barnoota haati isaa isa barsiiste ture. Daani'eliif hiriyoonni isaa 3 kan isaan biyya Israa'elii gara Baabiloonitti booji'aman umurii isaanii waggaa 15 hanga 18 gidduudha baay'een isaanii. Garuu erga biyya Baabiloon deemanii Chaldean education yookiis immoo barnoota warra Kaaldotaa erga barataniillee barnoota jalqaba haati isaanii utuu Yerusaalemiin jiranii barsiisan dhiisuu hin dandeenyu. Kanaaf kan isaan bifa fakkeenyaaf sin saganne haga boolla leencaa bu'anitti of kennaniif. Barreeffamni tokko akkas jedha. If you do not teach your children the way they should go, devil will be their advisor. Daa'imni kee akkamitti akka jiraachuu qabu karaa kamirra deemuu akka qabu yoo hin barsiistu ta'e eenyutu advisora ta'aaf? Seexanni gorsaasaa isaaf ta'a. Then he works out their destruction. Sana booda seexanni badiisa isaaniif hojjeta. Daa'ima keessan seeraan hin barsiistan hin qabdan yoo ta'e kan isaan barsiisu eenyu? Seexanadha. Seenaa tokko sin taa'e daa'imman sirriitti na dhaggeeffattu guddattoonni iddoo kanatti. Hundumti keessan namicha Adolf Hitlerin beektu jedheen yaada. Adolf Hitler nama baay'ee hamaa gara jabeessa akka ta'e hundi keessan beektu. Hitler akkas gara jabeessa akka ta'u kan isa taasise waa lama ture. Tokko gara jabeenya abbaansaa ittiin isa guddisee ture. Abbaansaa waan nyaatu waa dhuffatu illee kennuuf eeyyamamaa nama hin taane
nama baay'ee isa dararu, nama baay'ee isa reebu ture. Kun gara jabeenya akka inni shaakalu isa taasiseera. Lammaffaa immoo barnootuma abbaan isaa isa barsiisee ture. Maal jedhee akka isa barsiisee beektu abbaan isaa? By the way, abbaan isaa yeroo Hitlerin barsiisu Germans, especially Aryan race, are Western race. Warri German keessumaa immoo warri Aryans jedhaman biyya lafaa kana keessatti master race yookiin immoo sanyii gooftaa ta'anidha. Nuti immoo membarii isaaniiti, miseensa isaaniiti. Kanaafuu atis isaan kan uumaman biyya lafaa kana seerrachuuf, biyya lafaa kana bulchuudhaaf uumaman. Kanaaf atis isaan keessaa tokko waan taateef biyya lafaa kana bulchuu qabda, biyya lafaa kana hoogganuu qabda, mootii ta'uu qabda, addunyaan kan biraan siif jilbeeffachuu qaba jedhee itti hime. Kana gochuudhaaf immoo nama kamiifuu waan fedheefu oo'a hin agarsiisin, show no mercy. Oo'a hin agarsiisin jedhee barsiise. Barnoonni kun fi hacuuccaan abbaan isaa isarratti raawwataa ture Hitleriin gara jabeessa akka taasisuu fi sammuu isaa keessa immoo miira mootii ta'uutiin waan isa guddiseef kanuma qabatee guddate. Kanaaf membarii raayyaa waraanaa ta'ee waraana addunyaa tokkoffaa keessatti hirmaate. Waraana addunyaa lammaffaa garuu instigator ka jalqabsiise sababa katee isa ture. Imaa'u barsiisa abbaa isaa irraa kan ka'e maal akka jedhu beektu Adolf Hitler, if you want to shine like the sun, you have to burn like it. Yoo akka biiftuutti ifuu barbaadde akka maalii ta'uu qabda? Akkuma isaatti gubuu qabda jedhee barsiisa. Akka biiftuu iftee addunyaa kana irratti mul'achuudhaaf akkuma sana gubuu qabda. Kanaaf addunyaa kana waraana addunyaa lammaffaatiin kan gubeef olaantummaa isaa agarsiisuudhaaf kan akka kan godhe barnoota inni ijoollummaa isaatti barateef akka guddina isaati. Mootii ta'uun dogoggora hin qabu. Sirriitti na hubadhaa. Mootii ta'uun dogoggora hin qabu. Cubbuus miti. Cubbuu akkatti ta'u garuu qaba. Mootii ta'uun dogoggora yoo ta'uudhaa baatellee sababni ati mootii ta'uuf yaadde cubbuu taasisuu danda'a. Nama kan garboonfachuudhaaf, isa kaan hacuucuudhaaf, isa kaan ofii gaditti ilaaluudhaaf yoo ta'e mootii ta'uun cubbuudha. Akkuma Hitler gooftaan keenya Yesuus Kiristoos usuun dhalatin daa'ima ta'e yeroo dhalachuun isaa yommuu ga'e mootii ta'e akka dhalatu raajameefii ture. Lukaas boqonnaa 1 lakkoofsa 31 hanga 33 yommuu dubbistan uleen mootummaa harka isaa irra akka jiru inni siiqqee sibiilaatiin addunyaa kana akka bulchu raajameet dhalate, mootii akka ta'u raajamee dhalate. Eenyu? Daa'imman guddattoon eenyuun jedhe? Gooftaan Yesuus akkuma Hitleritti. Haa ta'u malee Hitler mootummaa namoota kaan hacuucuun gabroonfachuuf ergachuuf yommuu oolfatu, gooftaa Yesuus garuu mootummaa warra kaaniin bilisa baasuuf, warra kaaniin fayyaduudhaaf fayyadame. Asirratti garaagarummaan kan jiru. By the way, Hitler maal akka dhabeetu? Africans are not human beings. They are apes created to serve Europeans. Afrikaanonni nama miti, isaan jaldeessota Awurooppaanota tajaajiluudhaaf oomishamanii jedhee barsiisa. Nama dubbate. Kanaaf isaaniin gabroonfachuun olaantummaa irratti agarsiisuun isaan qofa osoo hin taane Aryan race ala ka jiran hundumaa irratti olaantummaa agarsiisuun kaayyoo mootummaa ijaaruu isaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 18 hanga 19 yoo dubbistan hafuurri gooftichaa anarra jira maal akka hin godhuuf? Maal akka hin godhuuf? Warra hidhaman bilisa akka hin baasuuf, warra gabroonfaman harqoota gabrummaa akka isaan irraa cabsuuf, ija isaanii akka hin banuuf, hidhaatti akka isaanii hiikuuf jedha. Garaagarummaan Hitleriif gooftaa Yesuus gidduu jiru kan uumame barnoota isaan barateen. Har'a daa'imman mi'a gaarii harka Waaqayyoo keessa jiranidha. Ijaarsaaf kan oolan. Yoo garuu harka Waaqayyoo keessa hin jiran ta'e mi'a badiisaa harka seexanaa keessatti hafan ta'u. By the way, by default namni mi'a gaarii harka Waaqayyoo keessaa ta'uu yoo baate kan inni ta'uu danda'u kan biraan maali? Kan biraan maali kanaan? Mi'a harka seexanaa keessa jiru ta'a. Agent of destruction. Sababa badiisaa ta'a. Kanaafuu ijoollee keenya akkamittiin mi'a gaariif barbaachisoo namoota dhiibbaa gaarii geessan ta'anii akka guddatan gochuun barsiisuun dirqama maatii as jirtaniiti, dirqama nama hundumaati.
kitaabni child guidance jedhu waa tokko barreessa. By the way asmarraa waa isin yaadachiisu kan hin barbaadu maatiin yoo isinii danda'ame har'aa kaastanii kitaaba child guidance jedhu guutummaatti galgala daa'imman keessa wajjin yoo dubbifattan baay'ee eebbifamtu karaa gaarii qabsiiftu daa'imman keessan. Akkasumas Adventist Home kitaaba jedhu yoo dubbistan maatii keessa wajjin yoo qorattan ni fayyadamtu. Ani utuu daa'imman godhatiin dubbisuu jalqabeera. Isin immoo warri godhattan ammaa kaastanii akkasin dubbistan isin yaadachiisa. Kitaabni kun maal jedha? Child guidance fuula 175 irraa akkas jedha. Maatiin tokko dogoggoraa fi maalna dhibdeedhaan ijoollee isaaniif sanyii badiisaa facaasu. Miila ijoollee isaaniif qoraattii dhaabu. Dhageessanitu warri maatiin nageenya maaliin jedhe? Maatiin tokko dogoggoraa fi maalna dhibdeedhaan ijoollee isaaniif sanyii badiisaa facaasu. Miila ijoollee isaaniif qoraattii dhaabu. Isa kan ofii keessanii hin ilaala. Daa'imummaa isaanii kanatti waan gaarii yoo hin barsiifamne, waan qajeelaa yoo hin barsiifamne, yoo leenjifamne bor dargaggeessa diigu ta'u, iftaan jaarsa murtii dabsu ta'u. Isaan yookiin mi'a ijaarsaa ta'u yookiin mi'a diigumsaa ta'u. Macaafa faarfannaa boqonnaan 127 lakkoofsa 3 maal jedha? Daa'imman umrii dargaggummaatti godhataman akka xiyya harka maalii keessa jiraniiti? Harka jagnaa keessa jirani. Xiyyi maaliif barbaachisa? Waraanaaf waa akeeka ta'e tokko rukuchuudhaaf barbaachisa xiyyi lolaaf. Daa'imman akkas harka Waaqayyoo keessa ka jiran xiyyadha, mi'a waraanaati, mi'a lolaati. Kan ittiin Waaqayyo waan dogoggoraa addunyaa siyaasaa keessa jiru ittiin loludha. Daa'imman meeshaa harka Waaqayyoo keessa jiran kan inni ittiin waan dogoggoraa addunyaa diinagdee keessa jiru ittiin loludha. Daa'imman mi'a waraanaa harka Waaqayyoo keessa jiran amantii dogoggoraa ittiin loludha. Daa'imman mi'a waraanaa harka Waaqayyoo keessa jiran karaa inni ittiin barnoota dogoggoraa fi falaasama dogoggoraa har'a addunyaa kana keessa jiru ittiin loludha. Daa'imman isaan xiyya. Isaan daraarota har'a yookiis firii borii qofa osoo hin taane har'umayyuu firiidha daa'imman guddattoonni dargaggoon. Isaan abdii borii qofa osoo hin taane har'ayyuu abdiidha. Isaan gaggeessitoota borii osoo hin taane har'umayyuu gaggeessitootadha. Isaan miishinaroota borii osoo hin taane har'umayyuu miishinarootadha. Kanaafuu akkatti guddisnu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Akkatti barsiifnu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 12-16 Phaawulos dargaggeessicha yookiis immoo tiineejar nama ta'e Xiimotewosiif akkas jedhee barreessa. Dubbii afaan kee keessaa ba'uun akka jireenyaatiin jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaanis amantootaaf fakkeenya ta'e malee namni tokkollee ijoollummaa keetiif sin tuffatiin jedha. Kanaaf ammumaa jalqabanii fakkeenya ta'uu danda'u, moodela ta'uu danda'u. Akkasaan active agentii macaafa qulqulluu yookiis hojii Waaqayyoo ta'aniif har'umarraa garuu ga'een leenjisuu anaaf sin harka jira. Yaadattu yoo ta'eef abboota firdii boqonnaa 13 lakkoofsa 8-14 yoo dubbistan Maano'aan Saamsoon akka dhalatu yommuu raajame gara Maano'aa ergamtichaa deemee gaaffii tokko gaafate. Akkamittiin akka guddifnu akkati nutti himtuuf si kadhanna jedhe. Maatiin akkamittiin daa'ima keessan guddisuu akka qabdan akka beektaniif kadhachuun isinirra jira. Lammaffaa gaaffii gurguddaa lama gaafate Maano'aan. Tokko seerri mucichittiin jiraatu maali jedhee gaafa. Lammaffaa immoo nuti akkamitti isaan guddisuu qabna, isa guddisuu qabna jedhanii gaafatan. Maatiin kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Akkatti daa'ima keessan guddistan seerrittiin guddachuu qaban maal akka ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo hin taane badiisa hordofsiisa. Sana booda maal jedhe ergamaan sun? Wanta xuraa akka hin nyaanne akka hin dhugne. Isa kana bifa hafuuraatiin akkas ilaaltan barbaada. Nyaata qofaa miti. Waan daa'imni keessan nyaatan qaama isaanii hojjeta, sammuu isaanii hojjeta, amala isaanii hojjeta, hariiroo hawaasummaa isaanii the dimensions of holistic development warra jenne sana arfanuu ni hojjeta. Wanti isaan nyaatan nyaata qaamaa ta'uu danda'a, nyaata nutritionii ta'uu danda'a, dhangaa ta'uu danda'a. Garuu nyaanni isa qofaa miti. Daa'imman keenya kan nyaatan
wanti isaan ilaalan nyaata ta'uu danda'a. Wanti isaan dhaggeeffatan nyaata isaan ittiin guddatan ta'uu danda'a. Guyya guyyaan wanti isaan keessa oolan nyaata personality isaanii yookiis eenyummaa isaanii hojjetu. Kanaafuu nyaata isaan nyaatan kana kan isaan hin xureessine ta'uu qaba. Wanti isaan dhaggeeffatan, wanti isaan ilaalan kan isaan hin xureessine, kan dandeettii sammuu isaanii hin adochine, qaama isaanii hin adochine, hafuuraaf hawaasummaa isaanii hin adochine ta'uu qaba. Biyya tokko kuffisuu yoo barbaadde, saba tokko kuffisuu yoo barbaadde, barnoota daa'imman isaanii maal godhi? Barnoota daa'imman isaanii faali spoil godhi. Keessa ba'anii maal akka jedhan beektu isaan kun? We are coming to your children. They are not yours but ours. Gara ijoolleewwan keessanii dhufaa jirra. Isaan kan keessan osoo hin taane kan eenyuti? Ka keenya jedhan. Wanti sodaachisaan amma addunyaa kanatti dhufeera. Daa'imman critical thinker ta'an, problem solver ta'an, innovator ta'an akka uumamu hin barbaadamu. Sababni isaa addunyaa dhuunfaa isaanii fi isaaniif ijoollee isaanii wajjin monopolize godhanii bituu waan barbaadaniif dandeettii yaaduu gadi fagoo kan critical thinker namoota ta'an arguu hin fedhan. Warra rakkoo furan, warra kalaqa danda'an akka jiraatu hin barbaadan. Kanaafuu barnoota daa'imman especially kan warra third world country jedhamanii faaluun baay'ee barbaachisaa akka ta'e amanu. Akkamittiin gara daa'imman keenyaatti dhufaa akka jiran beektu? Kan keessan miti keenya jedhaniiru, gara daa'imman keessanii dhufaa jirra jedhaniiru, akkamittiin akka dhufaa jiran beektu? Karaa lamaan dhufaa jiran. Tokko, karaa barnoota daa'immanii. Lama, karaa mirga daa'immanii. Isaan kun lamaan badoo miti. Mirgi daa'immaniis, barnoonni daa'immanis baay'ee barbaachisaa. Isaan garuu kan jedhan barnoota isin beektan miti, mirga isin beektan sana miti. Perverted education, barnoota jallifame. Kan boriif hin qopheessine, kan mul'ata akka isaan qabaatan hin taasifne. Irrelevant generation uumuudha. Dhaloota hin barbaachifne uumuudha kaayyoon isaanii. Kan bitamuu danda'u, kan salphaatti manipulated godhamuu danda'u oomishuudha kaayyoon isaanii. Kana argaa jiru har'ayyuu biyya keenya keessa. By the way, daa'imman keessan galmeessuudhaaf har'a gara biyyoota westernii baay'ee isaanii keessatti yoo geessitan keejii akka isaan galmaaniif saa ta'u elementara akka galmaaniif yommuu geessitan koorniyaa isaanii hin filtaniif bakka duwwaa taa'a. Koorniyaa gosa meeqatu jira? Gender meeqatu jira? Lama jira biologically. Kan uumameedha kun socially constructed ta'u miti kun. Dhiira dhala ta'u. Isaan garuu atin filtuuf daa'ima keef yeroo ga'u yeroo mirga filachuu qabu mucaa keetu filata genderii barbaadu. Saala barbaadu. Dubartii taatee dhalatti taanaan dhiira ta'uun filannoo ishee yoo ta'e ofii ishee filatti. Dhiira ta'es yoo dhalatte dubartii ta'uu barbaada taanaan isatu filata. Siin jedhan. By the way, nuti kan beeknu genderiin lamu. Isaan garuu kan beekaman genderiin yookiin koorniyaan baay'eetu jira. LGBTQ+ kan jedhamu. L lesbian. Dubartoota wajjin sexual intercourse raawwachuu danda'a. Kun genderii keessaa gosa tokko. Inni lammaffaan gays. Dhiira wajjin warra walii wajjin jiraachuu hin danda'ama jedhanii yaada. Inni sadaffaan bisexuals warra jedhaman saala lameenuu fayyadamuu kan danda'an interchangeably. Inni afuraffaan transgender kan jedhaman saala isaanii yeroo yerootti jijjiirrachuu kan danda'an. Queers kan jedhaman immoo still eenyummaa isaanii kan hin arganne definitionii genderii kan hin arganne kan barbaadan barbaachuutti kan jiran jechuudha. Plus jechuun immoo warra amma listi ta'aniin alatti kabraanis yoo jiraat ta'uuf kana kee kan jechuudha. Kana keessa filatanii ta'uu jedhan. Sababii mirga daa'immanii wajjin wal qabatee daa'imman mirgi isaanii eegamuu qaba. Sirrii miti? Eegamuu qaba. Garuu mirgi isaan jedhan maal akka ta'e beektu? Baay'ee kan sin gaddisiisu, especially addunyaa homosexuality keessatti daa'imman umurii isaanii 8 booda sexual intercourse raawwachuu ni danda'anii. Mirga isaaniiti. It is physiological need. Fedhii physiology. By the way, physiological need kan jedhamu afurtu jira. Mana, nyaata, uffataa fi sex. Sexiin maaliif barbaachisa? For generational continuity. Dhaloota itti fufsiisuuf barbaachisa. Kanaaf basic needii ta'a. Garuu waa'ee isa kamiiti kan dubbatamaa jira. Daa'imman umurii sanatti desire sana physiological needii sana yoo isaanitti dhagaame raawwachuu danda'u hanga fedha isaanii ta'etti mirga daa'immaniiti.
umurii kanatti yoo eeyyamtan maal ta'uu akka danda'an beektu daa'ima irrelevant generation dhaloota hin fayyan gatii hin qabne bor bu'aa buusuu hin dandeenye ta'a. Namoonni yookiis daa'imman umurii kanatti kanaaf saaxilan biyyoota westernii keessatti is normal. Namoonni experience akkasii keessa seenan daa'imman guddattoonni dargaggoonni experience akkasii keessa seenan wanta hedduuf saaxilamanii abdii kutattoota ta'aniiran. Cervical canceriidhaaf saaxilamaniiru, fistulaadhaaf saaxilamaniiru, STD yookiin immoo sexually transmitted diseases warra jedhaman dhukkuboota salquunnamtii daddarbaniif saaxilamaniiru. Xumurratti dargaggootaaf daa'imman abdii kutatan araadaan qabaman ta'aniiru baay'een isaanii. Sababni isaa kaayyoon isaan ittiin daa'imman kana indoctrinate godhaa jiran kaayyoo dogoggoraa barnoota dogoggoraa fi mirga dogoggoraati. Daa'imman keessan adabuu hin dandeessan wanta barbaadan kamiyyuu argatan jedhanii kan eeyyaman. Yeroo tokko obboleessi koo tokko amma biyya alaa akka jiru waan itti himee ture. Maal jedhaa dubartii tokkotu mucaa dhiiraa waggaa 9 qabdi. Mucaa dhiiraa waggaa 9 qabdi. Dan mana barumsaa ganama ergitee mana barumsaa ture galgala mucaa dubaraa waggaa 8 fidee dhufeetu hey mommy I want to introduce my girlfriend. Mucaa dubaraa waggaa 8 girlfriendii koo si wajjin wal barsiisuuf hin fidee dhufee jedheetti. Otoo isiniitii maal gootu? Dubartiin kun maal akka goote beektu? Immediately jilbeeffattee Waaqayyoon galateeffatte. Galateeffattu isin. Ishiin garuu galateeffatte. Maaliif? Mucaan koo hamaaf gaarii adda baasuu danda'eera. At least utuu dhiira fidee dhufeera ta'ee maaliin godhaa? Dubartii fidatee dhufee. Maaliif akkas jette beektu? Mana barumsaa isaan keessatti baratan keessatti homosexuality LGBTQ ka jennu kun ka baratamaa jiruuf daa'imman kana gochuutti fufanii waan jiraniif. Kun garuu isa fooyyee qabu ta'ee waan itti mul'ateef galateeffatte. Biyya kanas dhufaara. Fagoon seenaa jira. Shaakalamaa jira. Kanaaf ijoollee keessan akkamittiin guddistan? Ijoollummaa isaaniitiin akka hin cabneef, abdii kutattoota akka isaan hin taaneef, dhaloota kaayyoon qabneef mul'ata hin qabne akka isaan hin taaneef barnoota daa'imman keenya beekuun sirriitti baay'ee barbaachisa. Teknooloojii isaanirra fayyadaman sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisa. Teknooloojiin ofii isaatii cubbuu miti. Akka teknooloojii fayyadamnu garuu miidhaa guddaa geessisuu danda'a. Badiisa guddaa geessisuu danda'a. Har'a daa'imman TikTokii ilaaluu, Facebookii, Telegiraamii akka barbaachisutti osoo hin taane akka hin barbaachisnetti. Pornography, romantic films, cartoon films, infatuating, romantic fictions. Isaan kun hundinuu daa'imman keenya barnoota dogoggoraa barsiisaa jiru. Kana nyaataa jiran kun immoo eenyummaa isaanii hojjetaa jira. TikTokiin har'a ofii isaatti cubbuu ta'uu baatellee waan gadheef yoo oole badiisa hordofsiisuu danda'a. Namni tokko maal akka jedhe beektu Professor Patrick Lumumba nami jedhamu maal akka jedhe beektu dopamine. No, TikTok is a dopamine given for the children of Africa to make them stupid and visionless. TikTokin dopamini qoricha drugii sammuu daa'imman keenya especially kan Afrikaa hadochuudhaaf isaaniif kennamedha. Maal akka ta'aniif? To make them stupid and visionless. Mul'ata kan hin qabne dadhaboota akka ta'an. Kanaaf yaa Afrikaa keessatti har'as critical thinker akka ta'an dhaloonni oomishamaan jiran. Problemii solve gochuu ka danda'a. Waa kalaquu ka danda'an oomishamaan jiran. Sababni isaa TikTokiin akka lolaa badiisaatti biyya kanarras Afrikaarras dhangala'eera. Warri TikTokii oomishan ilmaan isaanii tasan ilaalchisan keenya garuu akka isaan dadhaboo ta'aniif wantoota xiqqootiin infatuated akka isaan ta'aniif wanta entertain isaan godhu isaan bashannansiisu qofa akka isaan barbaadan gochuun ka barbaadamedha. Ijoollee keessaniif kana eeyyamaa yoo jirtan you are injecting brain draining drug. Sammuu isaanii ka mancaasu qoricha hadoochu kennaafii jirtan. Hin eeyyamiinaaf Facebookiidhaaf TikTokii ijoollee keessaniif. Ka barnootaaf barbaachisu applicationii barbaachisoo ta'an kennuufii ni dandeessan. Ta'uu baannaan dargaggeessa gatii hin qabne bor oomishuuf deemtan. Jaarsa murtii dabsu bor oomishuuf deemtan.
seexanni karaa garaa garaan hidhaa hawaasummaa kukkutee balleessuu barbaada. Kanaaf eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. By the way, sammuun TikTok qorannoon dhiyoo kana bahe akka jedhutti namoonni araada TikTokiin qabaman wantoota ulfaataa critical thinkerii ta'uu kan isaan gaafatu hojjechuudhaaf hin eeyyamamoo miti. Sammuun isaanii hin fedhuudha. Wanta isaanii yaachisu hin barbaadan complex wanta ta'e formulaawwan detail ta'an dhaga'uun barbaadan. Sababni isaa simplicity yookiis immoo wantoota salphoo nama bashannansiisan wajjin wal bareera sammuun isaanii waan ta'e. Barumsa kamiyyuu kennitaniif galuu fi dhiisuu danda'a. Sababni isaa sammuun masluufummaa yookiis immoo sanfinnaa malmad jira. Shaakaluu ni danda'a. Kanaafuu daa'imman kanaaf yoo saaxilaman boriif kan hin fayyan irrelevant generation akka isaan ta'aniif eeyyamaa jirra jechuudha. Maatiidhaaf ergaa tokkoon qaba. Ijoollee keessaniif yeroo hin dhabina. Ijoollee keessaniif yeroo hin dhabina. Ijoollee keessan mootummaa Waaqayyoof gahaa taasisurra kan caalu dhageessaniitu. Ijoollee keessan mootummaa Waaqayyoof gahaa taasisurra kan caalu hojiin guddaan ati Waaqayyoof hojjettu hin jiru. Paastarii ta'uu dandeessa, faarfataa ta'uu dandeessa, barsiisaa ta'uu dandeessa, injiinara, dooktara ta'uu dandeessa, waan fedhe ta'uu dandeessa. Daa'ima kee mootummaa Waaqayyoof gahaa hin taasistu taanaan hojiin ati Waaqayyoof hojjette hin jiru. Daa'immaniifis ergaa tokkoon qaba. Macaafa qulqulluu keessatti Qolaasiyaas boqonnaa 3:20 akkas jedha. Ijoollee waan hundumaatti abbootaaf haadhota keessaniif abboomamaa kun gooftaatti ni tola. Maal godha? Haadhota keessaniif abboota keessaniif abboomamaa kun gooftaatti ni tola. Fakkeenya boqonnaa 1:8-9 immoo akkas jedha. Yaa ilma koo gorsa abbaa keetii dhaga'i, barsiisa haadha keetiis hin tuffatin. Isaan kun mataa keetiif akka daraaraa battee dhaameeti. Morma keetiifis mi'a miidhaginaati jedha. Daa'immaniif guddattoonni dargaggoonni faayamuu kan isin dandeessan, miidhagdanii mul'achuu kan isin dandeessan, addunyaaf kan fayyadan, waldaa kiristaanaaf kan fayyadan ta'uu kan isin dandeessan gorsa haadhaaf abbaa keessanii yoo dhageessan, barsiisa waldaa keessanii yoo dhageessan bor kan faayamtan addunyaas faayuu kan dandeessan taatu. Walumaa gala addunyaan borii barnoota daa'imman har'aa irratti ijaarama. Waldaan guddatte borii barnoota daa'imman har'aatti leenjii daa'imman har'aa irratti ijaarama. Kanaafuu maal nyaataa jiru daa'imman keessan? Maal barataa jiru daa'imman keessan? Biyyi ijaaramuus ta'e kufuu kan isheen jalqabdu maatii irratti. Waldaan ijaaramuus ta'e kufuu kan isheen jalqabdu maatii keessaati. Maatiin biyya qulqullina qabu ijaaruu yoo feetan, waldaa qulqullina qabdu ijaaruu yoo feetan, daa'imman qulqullina qaban high quality children waldaaf gumaachuun isin barbaachisa. Waaqayyoof gumaachuun isin barbaachisa. Kana yoo hin taane namoota biyya balleessan isiniif oomishu. Har'as asittis achittis kan arginu kan namoota safuu hin beekne, sona namaa kan hin qabne, Waaqayyoon kan hin sodaanne, nama kan hin kabajne, ideoloojii siyaasaa namaa ol godhee kan laalu, kan ajjeesu, kan mancaasu, kan inni uumameef barnoota dogoggoraa dur barate irraa ka'uudhaan mootiivii dogoggoraas akka Hitler sanaan waan guddataniif. Kanaaf waldaan keessan qulqullina akka qabaattu barbaaddu. Ijoolleen keessan dhaloota kaayyoo qaban akka ta'an, Waaqayyoof namaaf kan fayyadan akka ta'an barbaaddu. Yoos you have to reorient your children. Irra deebitanii barsiisuu danda'u qaba. Maal akka isaan barbaachisu, maal tokko isaan hin barbaachisne barsiisuu qaba. Umurii isaanii waggaa 7 ol sirriitti isaanitti dhiyaachuu qabdan. Hamma 18 ga'anitti. Sana booda hin barbaachisu jechuu koomti. Yoos hin barsiisuudhaa baattan mana barumsaa isaan barsiisa. Tarii ijoolleen koo waa'ee pornograafiin beektu jettanii yaaddu ta'a. Ganaa ijoolleedha jettanii itti himtan ta'uu danda'a. About sexual behavior itti himtan ta'uu danda'a. Achitti garuu barataa jiran mana barumsaatti. Itti maa jiru hiriyoonni isaanii. So you have to indoctrinate them. Barsiisuu qabda. Yoo sana ta'e bor mataa isaanii kan fayyadan, waldaa isaanii kan fayyadan, biyya isaanii kan fayyadan ta'uu sana gochuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaara. Maatiin daa'imman akkasii addunyaaf kennuu akka dandeessaniif Waaqayyo sana gargaara.
waaqayyo isin haa eebbisu. jirenya kooti Yesus ko, hunde jirenya ko, abdi jirenya kooti Yesus ko, abdi jirenya ko, iddo boqonnaa kooti gooftaan ko, aara galfii ko, isatti baqadheen du'a oole, guyyaa rakkina ko, isatti baqadheen du'a oole, guyyaa rakkina ko.
keessaan humna biraa haftee gaddeebi'ummaa koo san argite lafaa ol na kaastee argeera ijji koo gargaarsa kee yommaa tanaaf dhuftu karaa namni yaadne nanaaf dhufte hummaa koo soortu anis kana argee hubadheettan Yesuusin innisu gargaarsa abdii koo isa ta'eerraa ija koo mukkisu anis kana argee hubadheettan Yesuusin innisu gargaarsa abdii koo isa ta'eerraa ija koo mukkisu hundee jireenya kooti Yesuus koo hundee jireenya koo abdii jireenya kooti Yesuus koo abdii jireenya koo iddoo boqonnaa kooti gooftaan koo aara galfii koo isatti baqadheen du'a oolee guyyaa rakkina koo isatti baqadheen du'a oolee guyyaa rakkina koo. Lakkaa'u akka namaa Yesuus na dhufee baay'ee nutu jiru qaawwii rakkoo dhiiga isaatiin cufee xiyyaafannoo cimaa labsee barbaadee na argee inni hundi taanaan damee ta'ee isarra kan margee adoosichiin googuu nan lallisaa ittan jaala malee seenaan koo gadittiin ilaalamu galmeet galagalee adoosichiin googuu nan lallisaa ittan jaala malee seenaan koo gadittiin ilaalamu galmeet galagalee hundee jireenya kooti Yesuus koo hundee jireenya koo abdii jireenya kooti Yesuus koo abdii jireenya koo iddoo boqonnaa kooti gooftaan koo aara galfii koo isatti baqadheen du'a oolee guyyaa rakkina koo isatti baqadheen du'a oolee guyyaa rakkina koo. Jalallesaa biraan miti dadhabootaaf dhufaa inni olaaf qabu fuula isaatti mudhii keenyatti tafaa injifannoo dhugamoonee galaa gonfoo badhaafamnee otoo san qabaannee akkas miti bagaa isa argannee bagaa isa argannee bagaa isa argannee yoo nu jaallannee sin jibbamnaa bagaa isa argannee bagaa isa argannee qabeenyi keenya illee sumadha bagaa isa argannee bagaa isa argannee utuu nu barbaannee bannee turree bagaa isa argannee bagaa isa argannee carraa kana isaatu nuuf kennee bagaa isa argannee bagaa isa argannee akka namaas darbatee nu hin gannee bagaa isa argannee bagaa isa argannee waan hundumaa nuuf ta'e bagaa isa argannee bagaa isa argannee.
harki keessa deemee sinsi faarfadhee yoon si leellisu tasuma gatii kee baasuu hin danda'u baraan ulfaadhu fayyina koo mirkaneessuuf jettee Yesuus lubbuu kee laatte wabii lubbuu koo taatee maddii dhiiga kee anaaf lolaaste ayinan callisiisu gaarummaa keetu michuu koolsaa dhugaa si haa galatu maal jedhen gaatii kee ofirraa baasa amma yaaduun gaararraatti naaf hojjeta shallaagii sammuu korra caalee argame jecha gaaraa si cibsu gooftaa naannabee jilbaa kootiin daa'imni elmaa kee ibsuufi amman yaaduun siif kenna Yesuus fudhu ati halluun dhumtuu biitanaatti galee sodaaf yaaddoon guutame gaafaan qofaa koo abdii kutadhee taa'ee naaf dhume jedhee uffee ansiinaan argeem lafa oonaatti michuu kootati gatiin keenarraa bahee innumu gooftaa ulfaadhu ati ayinan callisiisu gaarummaa keetu michuu koolsaa dhugaa si haa galatu maal jedhen gaatii kee ofirraa baasa amma yaaduun gaararraatti naaf hojjeta shallaagii sammuu korra caalee argame jecha gaaraa si cibsu gooftaa naannabee jilbaa kootiin daa'imni elmaa kee ibsuufi amman yaaduun siif kenna Yesuus fudhu ati bitaan mirgaan ilaalee abdii tokkollee yommutti hin dhabe jajjabeessaa lubbuu koo kana naaf ta'u si qofaan argee gaarriif tulluun taasumaa waa'ee kootiif oosiinoo sin dhorku gomaataa koo hundumaa sidhaan gooftaa koo kan narraa qolu ayinan callisiisu gaarummaa keetu michuu koolsaa dhugaa si haa galatu maal jedhen gaatii kee ofirraa baasa